abdi si gara ni bay ufta karalle me abdi dubadu wanni jetto jirate baba itini bilbile ba baka anto ko bilbile itini daga wu yaro mala ma bilbile ba age fadda ko bismillah ala ajira ni ma bilbil tamube la ajira nu malif tawka خلاص مؤجنو أمتا اسمه مزيني أو اسمه مزينين قالشي تي كنو أمني وانا هذا وانا كويس أجي فدوا هذا كويس أيه ربي السرعون غاريدا أيوة مزين فير مزين boleh program yang kami udah bisa datang juru wallahi semua salahnya ya video jalan tak muzayyan nagama mubarak muzayyan baba syekh baye gadda juru ummanni namni kumni sabnis baba niyo barba demi mubarak خلاص ndemin ani baba syekh ka bajati damani wa baba syekh ka bajati damani anis kesa boleh titia kabajah ya tu kabajah ya nadur sabah si mujabdi kalesa oboreti teti enggak beri kalesa haguru beri kalesa karata beri kalesa karata atau bosan mubarak isuma kala so mama agak kalesa samiyana perantin mubarak kalesa samiyana nama lagi apa siapa pun awak sami elali mubarak sila tufe wan barbade to basi baba me ani nan chufa jide silki hunde kenne fi jira sheikh baba nami way walla baba inni je barbado inni kamran ala inda tabina usme siote muzammil yote ilman oromoti muchan sambra jutus ilman oromoti yo barbadan kalane nyatan yo barbadan ka barbadan godan mati sani kunna mati ti beksisa isan sira isa gafatan siran ordofa kana chala matan chabina that's it when karatani binjo galatoma niyo mati mubarak ini ko yalle isma to dogge fide baba dogge kana fudi baba yo jira da mera ke bata irande be akiri baba wallahi sirande mena no mubarak ko sada bijon sagare nu kabde rabbi sodada fina rawi nama da ke bata charran nu khanna malaka miyoda kana rabbi sunu mesodat la baila ma rabbi kabande malaka nama to kichatu hin jira mas'ulum ma fate jira namni malta enni sila way mudik abajon mena mi malaka sanurra dabar sunu warri micayo warra jolle aga fatu de beseran mena mi malaka kana amu jatti finde baraka kalesa malaka like fanne okay Muhammad Bayan. Ada sintur remo astur temiti. Walla bin. Malla ini bo anaran vepore so adi Oke, ada apa tu? Mau jangan begini. Nama kutara mesti mau. Sama Babel. Baru peresa ko yabiyon sa garena kapje ni Omar Badi lagi apa? Muhammad Bayan. Anda yabiyon sa garena kapje. Oke, hoda. Beri topiat malam ni charge ramman. Sheriad kunna miti sheriad rati la kosa ke kunna istir ke bar hay nan ke ginga istir ke bar najala hin marifat ne way fadi marifat aw mari na marifat kuno allah ato fi khidi fikram fune bar marifat arifat Mama bayani fi Marcos Mediro. Murti asir tempura makulin kesani. Okay, nam takka antu pada Marcos. Narat tungguin adiro. Namni gafa miuti gafatu. Akka birati nama laltu. Nama angalu wannisa. Gafa namni dubbatu. Either waan garis ta'u garees ta'u nama dhaggeeffadha. Hundumtu kanas keessatti filmaan Oromooti. Akkanas hin deemtan kaatti miti. Waan namni siin jedhe jalqaba namicha sana seef godhadhu silkii isaa siin jennee ture. Shee baabaadhaaf kennee jira lakkoofsa isaa galchaa hin rakkatinaa kan kana caalu yoo ta'e nan kaffalaa jedhee jira. Yoo ta'uu baate yoo ijoolleen Oromoo asuma wal gargaarree kaffala. Inni kan biraan kan inni jiru inni waan biraa kan baaba kun WhatsApp ergee fi haanu dubbisanii amma gaafa dubbatan kabajaa walii qabaadha. Namni wal qixa beeku hin qabu. Hundi keenya
kanas ta'aa jiru inaaffaa oromummaa malee waan biraaf miti. Kanaaf miira tuffii keessaa baayachuun barbaada. Galatooma ulfadhaa yeroo gaarii qabaadha. Lubbuun dubbiin ajandaan kun deemee gara lubbuu ol baasisutti deema laal. Ajandaan biyya Arabaa kana keessa ka'e lubbuu ilma namaa miskiin hedduu golaafataa ture. Ajandaa kana asumatti cufaa micayyoon harka ilmaan Oromoo jirti. Wanti isin ajandaa biraa gootaniif hin jiru. Micattiin gaafa lubbuun isii baate akkasitti gumaan gabbayee haalaan labamu. Ajandaa kana dhiisaati keessaa ba'a. Nagaatti. Isa dhugaa isinitti jechuudha. Nama harka Oromoo jiru akka waan harka diinaa jiruutti jarri kun mee isiin tun obboleeyyansiiti waan fedhan haa godhan obboleettisiiti dhiisa ajandaa kana keessaa baa dhiiroo dhiisa namni gartee eenyu seeraa ol hin jiru isinitti himnee jirra ofii diddanii haasa'u jirtan ammas ajandaa kanaa dhiisa keessaa baa mana baratanii otoo kaatanii dubbatu mubaarik maal jedha ammanu akka hangafaatti amma nagaan karaa dhiisa ajandaa kanaa dhiisa keessaa bayaa beekamtii kennitanii fi ijoollee bishaan dhugdee sakkartee afaan bahu kana rakkoon keessan nama silaa gartee irraa dubbachuun hin malle mara irraa dubbattanii ajandaa gootanii miskiin biraallee akka ta'e ajandaa kana dhiisa keessaa xaasan dhugdee mataan deemuun naytanii beekamtii kennitaniif jasbaadhan hambaa likiskisiidhan yoo muzammil hin ta'e jechuun muzammil bara halkan guutuu farsoo keessa waa'ee Oromoo maalitti beeka waa'ee sheekaa maalitti beeka waa'ee namummaa maalitti beeka yeroo tokko dubbanne sadii moo afur galee ba'e. Adumatu asirratti dhaabbatu dubbadhu bakka kadumaati. Yeroo takka na baas wayiin isinitti mela ilaa dhageeffadha dhiifa mallee naa godha waan tokko isinitti ma ajandaa jiru isinitti mubeedha dhageeffadha tokkoffaa micayyoo tana sagalee isin dhageenye jarri kun achi micattii fuunee jechuu jira ilmi namaa kun gartee miidiyaa kana beekamtii argachuudhaaf rifeensa qofa ofirraa haadha kirooniksii dhugaa lubbuu si'an baasa jedhamni namaa kun hin goone hin jiru dhageeffadha dubbii kana maalis Suleeman naan jedhe jedhaati dhageeffadha hanga ilaa micattii sanas fidanii isin fuuldura cafaqanii lubbuu tiyya baasaa jirtanitti ajandaa kana keessaa ba'a na isin hin jedhan Suleeman waan eebarbaha isinitti muttiin jira laal bakka keessaa bahani geemi dhiisa keessaa ba'a micayyoo san fidanii hawaalaa qaba jedhanii akka mucaa anis geemii kee taphadhu isin keessaa ba'a dhiisa ani garuu innisu maaliifi humna gara akka ilmoo dhiiraatti sila dubbadhe namaafin bilbila isaaniif taargaa ergaa booda garuu jaarsummaa namni tokko kan dhufu. Akkasi bro abdii dubbiin teetana laal dhumatee jira. Akkaawuntii fi taargaa jedhan qabadhuuti gara safaaraatti ergi abdeeti dubbiin kana caalan jiru. Nuti miskiina biraa ajjeesuun barbaannu. Yoo tuute mucattii warra qabdi. amma kana booda guys miciyyooni namarraa galatti qabdi haadhaaf abbaa qabdi kana booda akka warra qabdi haadhaaf abbaa qabdi kutaatti dhalatte qabdi kanaafuu kana booda itti deemadha humna kennaa ol ta'eera humna nama 28 30 ol ta'eera dhimmicha biizinasaati wal qabatee jechuudha ka jirtu harka baangaalii osoo hin taane harka ilma Oromoo jirti Oromootu harkaa qaba Oromootu fuudhee of biraa qaba jechuudha birrima 5,000 kaleessa galgala sanuyyuu saayikni nu gaafate hin jiru 5,000 kaleessa galgala sanuu kan nu gaafate ilma Oromooti malee shufeerri 5,000 nu gaafate tokko hin jiru. kanaafuu guys hunda keessan kana waan ta'eef dubbiin ifa galaa baga argitanillee baga laaltanillee baga obsinillee baga eenne ustaaz kenna jechuudha baabaan shiriyaati dhufee as keessatti salphachuu isaati dhufee as keessatti diqqaachuu isaati diinni Oromoo mata'uu bichaa bara amma kana booda dhugaa isiniin jedha diinni Oromoo qofa. Tigreen diina kennaa miti, Amaarri diina kennaa miti, Walaayitaan diina kennaa miti. Diinni Oromoodha. Amma irraa qabdanii kan isin beekuu qabdan guddaani Oromoon diina biraan qabdu wal qabdi diina jechuudha. Gaafa intalli dubaraa takka amaanaa rabbii na fuudha harka bineensaati jettee as harka bineensaati as fuudhanii afaanii gad darbatanii as fidaa hagan. Yoo hagan as hin fidinii ana tokkana isin godhe jedhee namni muudii nutti qabatu akka barbaade nu godhu. Mee inuma eegaa inuma obsaa osoo jedhan zuurii irraa qabanii ganama sa'aatii Itoophiyaa 10 irraa qaban sa'aatii 4 irraa qabanii halkan keessa sa'aatii 10 taa'utti jirraa jechuudha. Diinni Oromoo guddaan Oromoo ta'uu bara. Yoo mucattiin tun duute yoo mucattiin tun waa taate kan itti gaafatamu Muzammil. Kan itti gaafatamu ammallee sagalee tana waraabbadhaa Muzammiltu itti gaafatama. Mataa yoo dhukkube unkaan mataa yoo dhukkube.
yaa guys follow oliif godhaa. Kanneen jirra galatooma ulfaadha baga argitan dubbii bakka jirtu. Hedduu dhiifama. Hedduu isin jaallannaa, hedduu isin kabajnaa. Dhugaa dubbachuudhaaf kabaja uummata Oromootiif jecha obsine duriyyeen gizee ol Gina ammoo hadha wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf hedduun gaddee makii maaliif jennaani nama 30 keessa nama tokkicha kunna gara dalagu dhabne. Dubartiin akka dubartiitu haasaya bichaa haa taatu dhiira tokkicha kunna gara dalagu. Dhiira tokkicha dhugaa dalagu. Nama tokkicha dhabuun kenna baay'ee na gaddisiisee Oromoo ta'uu kan koo uf jibbe.